ol kaatee akkaatiin dhaabbanneef yeroo hedduu warri abjuu qabanillee heddummaatan garuu rabbiin akkaatii ol kaatee dhaabbattu si taasise. Obboleessi keenya Abdii Raggaasaas sadarkaan ammarra jiru ol ka'ee dhaabbatee jira jechuudha. Ofii isaatii gabba'uu danda'uun qofti waan guddaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa kanarraan gahuu waan gaariidha. Hundi keenyaa du'aa cimsuun dirqama. Warreen summii jibba musliimootaatiin makamanii jiran yeroo hunda isa kanaaf du'aa hawwaa turan. Abdiin achirraa ka'ee guyyaa takka ni dubbata yookiin ni dhaabbata wanni jedhamu isaan biran jiru. Achirratti akka inni hafuuf wanni isaan hin goone hin jiru. Yeroo hundaa'uu hawwiin isaanii garuu hawwii qofa ta'ee hafa. Rabbiinis akka isaan jansan hin taasisu. Isaan maaliif haganattuu dhaabbateem lubbuun isaa maaliif hin bayyaata jedhu qabu. Rabbiinis abdiidhaan rabbiin na abdatteeti gara kiyya dhufteem waa takkan taatu ol kaatees dhaabbattee gaaf takka uummatattis gadi baatee dubbatta waan jechaanii jiru fakkaata. Abdiin kaleessa gadi ba'uu hin dandeenye. Abdiin kaleessa ijaan arguu hin dandeenye. Abdiin kaleessa ijaan arguu qofa miti gurraan illee hin dhageenye. Siree hospitaala irra ciisaa ture har'a kun ol ka'ee dhaabbateera jechuudha. Kaleessa yoonii fi dhaabbachuu dadhabeem har'a ofiin gadi bahee gaafa ol deebi'u waan akkaan nama gammachiisuudha. Nuti yoo gammannu warri faallaa keenyaa warri du'a isaaf hawwaa turan ammoo har'a ni gaddu ni rifatu. Rabbiin kana caalaa waan gammachuudha akka nu dhageessisu abdii qabna. Wallaansarra jiram gaafa wallaansi xumuramu ammoo oduu gammachiisaa jennee gadi hin bahu teenyam. Rabbiinis akka isaan nu jibbansan nun taasisu. Rabbiin yeroo hundaa'uu waan ofii isaanii dalagam. Rabbiin ammoo dabarsee nun kennu. Warra nu jibbutti akka dabarsee nun kennine ammallee rabbii keenya kadhannam. Abdiidhaa waliin rabbiin haa jiraatum isallee haa gargaarum. Namoonni tumsitanis sadarkaa kanarraa akka ga'uuf aarsaatti kafalaa turtan hundi keessanuu musliimoonni du'aa hin gargaaraa turtan. Kanneen maallaqaan cinaa dhaabbattanii akka inni wallaanamu taasisaa jirtan. Kanneen qaamaan deemtanii ziyaaraa jirtan. Hunda keessanii milkii isiniif hawwina rabbii isin wajjaa jiraattu isiniin jennam. Ummanni muslimaa addunyaa irratti argamtan hunduu galatooma.